انت اللي نمتك يا زلمه جرت لها افا ولك وانا جتا جرت لها شو طعمتين انسى جرت لها نمتين تي نمتين تي اچا زلمه جرت والله عرف صابر وفا ربي فاتنا زلمه جرت ربنا نيات لا زمجين ان جتا جرت بار كن امتين ازل جرت لها ارغدري افا ولك تقدر ان جتا اما نشي ارغيو لا ارغتني كان شي نغو صارت قاتلتني تلانتنا انقدر ريفيزكيه نادوفته ريفيزشي نادوفته كنو ريفيزشي ناتوكوسته كنو بدجرا نغوب دنا بكا ساريتي قوي اندي اندوم مالف نغوب دنجان قوي مالف نغوب دفالمتون بكا كانجان እና አካሲ አልስ ወየ ኡሱን ምሻላ لما أوسي ويبا أوسما وي زم جتوي هبيكو في ديفيد زم جتون ديفيد أوانتي زم جتون غني ديفيد أو بيتانيت قد أني هجيو في جتون ديفيد أبيبتي واقعي يمون يرو توكو كارباي أنا مقراتا أنا مجالتون غنمتي تقرامتا takkamati dan qoramta takkammo fu maketin sammu maketin qoramta kun yanaaf qormaata kun yanaaf gufu dhawanteef gufu sanu jala kaaset imalake itti fufta male gufuun na dhaye jette dudubbatti deebuu dandeessu gufuun na dhaye jette lubbu keetirratti tarkaanfiin fudhattu waan ta'eef anaaf kun qallaali dhaggin waa yoo mamayuu keessa biyyaayisi Ganni dhugaa rabbi dhiifamalleedha baay'ee dhugaanu baay'een sitaasabe jechuudha dhugaa waa tokko kon dubbanne bar ganni dhugaa gobasiidhaati rabbi jagnaanash anu isaan dubbachaa ture kaleessa mana keessa keetti ganniin ala bichaa miti keessa keetti aamilee guddaa qabda dhugaa rabbi keessi kee jabina qabda dhugaa bexaam itti siyadannaqa ganniyyee waaqa maaliif seete Gobasi da bete. Bakka namni barate. Kuta leenca jechuun ikkoo kana bar dhugaa rabbi. Ganni foon ala kooti rabbi tokko faadha bakka nuuf jiraadhu immoo sii jirra. Amma namni akkamitti akka asaama afaan hin diddiga asaama afaan hin diddiga bara sigalee waan afaan hin afaan yooqisa. Asaama miti kaani nama keessaa nama fakkeenyaan sigalee asaama miti asaama afaan hin nyaate afaan nama diddiga. Ani asaama miti kan dura aduu balaaleen dubbadha si jammaru maal tuna dhibee waa'ee namaatis dubbadha kalli ballee abibitti ni jira. Dhiisi atamma hojii jalqabdee bakka dhiisa kana keessa baay'ee hojii keetti fufii ati bakka siin jedha inshallah waan hunduun jijjiirama beekte. Ganni ko kam jirta sirraamoon barnoota fudhannee jirra sila ta'eefu namoonni kamiiyyuu yaa akkuma jirutti indoon barumsa nu taate jechuudha. Inni biraa waan isin kanarraa barreeffamudha. Nama saqqila hangaraa haadhatee keessaa baatee jettee nama namanin maaliif jennaan lubbu maaliif nama amanta anaaf tiijiin koo saayibummaan nun ibsunu obboleewwan isii galee obboleewwan jechuun darba hiriyyaa jettee hiriyyummaan ibsutu anaaf ishiin waa baay'ee warra waliin haasofni oolmaa baay'ee nama waliif oolee keessa nama saasa afur wajjin haasofnu anaaf ishiin sii galee namni akkanaatu dabaabaayee si dhaabe ani dogongortuu ta'a dogongortuudha nama annan dogongora biyyaa faaraa ganni dhiisi bakka dhiisi darbee wanti sun deebitee dhiisi saruu koo dhiisi shi ganni koo darbee irra deebitee na seen bakka halfal dhiisi shi saruu koo dhiisi bakka dhiisi darbee na ta'e bira darbee bakka cufi galmee kana ijoolleen hedduutu si jaalatu namoonni hedduu si jaalatu dhugaa rabbii maaliif afaan kee keessa amaa bahuu dhiisuu sun dhugaa baay'ee waan guddaadha beektee nama barate ta'uu kee ibsa maaliif iddoo tokkotti aaree jechaan taane xiifii deebisuu danda'a ati immoo waa tokko hin deebisne dhugaa boochee callistee na ta'eef isa saniyyuuti dhugaa ijoollee biratti fudhatama guddaa kan argate siin jedha dhiisii hojii keetti fufii baqa. Bakka maaraan weera beesin deebitanii gara biraa deebitanii maafi asosiistanii bakka dhiisa. Nde wanti darbi tokko deebitanii asosiistanii ammallee deebitanii wambari warri kaayiroo tashkarakkaraa jirra kinoo manni nu Ganni keessana si dubbisa dhugaa rabbii abshir Ganni akkam jirtu ijoolleen as keessa jirtan hundi keessa dalagadhatu ijoollee oduu waan dabare keerra deebitanii naasofsiisinaa dhugaa rabbii kanaas sun dabaree jira.
Ganni akkam jirta? Anu jirtu baay'ee dhuftee be nagaa anu sin qaasine yaa rabbi. Ya bagaadha hojja keessaati akkam jirta meeti? Waa'ee jireenyaaf jiru haasa'ati dhiisii waqqa oduu. Qaaqayeessa nama qaaqaales arraafi akka guyyaana bakka sammuu godhe namaa isaan jiru bilbili si jamaru nagaa fuudha biree biraa. Baga nagaa taate anis biizii ture beektaa namni jahu yeroo mana kan keesseen haasa'uuf namni jahu yookiin daa'ima wajjin jira yookiin namoota Sina rabbiin laali gaafa gufuun qoreen wanni garaagaraa fuuldura namaa dhaabbatee akkanatti mul'ata namni garaa qulqulluu jechuudha. Dhuftanii tooyi akkasii jettanii ittiin kaasina. Kaleessa waan waliin dabarsan waan isaan walii ta'an isaantu beekaa dubbii ittiin kakaasina. Kan garaagaraatu beeku. Kana dhiisne waa'ee jiru jireenya haasaa har'aa bufumaan kaasina sayina bakka waa'ee Jajjabeessa micayyoo jajjabeessa halas jajjabeessa. Halas nagaa gargaara jajjabeessa gabaa qabdi gabaa fidaa fi namarratti sheer godhaa fi gabaan ishee akka sirriitti oo'uuf godhaa fi kana waan darbe fiddanii dhuftanii micayyoo mataa dhukkubsitan rabbiif jedhaatu haasa'uun dhugaadha waan isaanii kana gad hin kaasina. Rabbii fi ishii wal beeka kanas. Rabbi immoo bakka gaarii nama maallaqa kiisii ofii keessaa baasee too'ii nama gargaaraa dhufee boo'ee mimmaan xab godhee ana odoo ta'e mimmaan hin buusu dhugaa akkasitti mimmaan ofii xab gootee kan maallaqa ishii baastee ijoollee biyya galchaa turteerra. Kanaafuyyuu waan akkasii kana keessaa baatu mucayyoo jajjabeessa ganniyyee baga rabbiin fayyaa si godhee nagaan bakka gaarii boqonnaa si kennaa fi micayyoodhaa dhuftanii waan tuttu jajjabaadhu maafin ol seene sinuma dhoowwuudhaafan ol seene sin caalaa beekellee miti dhugaa dubbachuudhaaf meeshaas bitachuu fi miti kanuma dhaaba ani sin caalaa beeketi miti dubbiin tuttuqinumaafan ol seene ganniyyee Ogana erga waanuma tokkoof na galchi mee gisee tokko dhugaa rabbi hedduutu akkasi jaaladha. Waaqayyo immoo yeroo tokko karaa baay'eedhaan nama qorata nama jaalatuun ganamtee qoramta takka maatiidhaan qoramta takka immoo dhuunfuma keetiin sammuma keetiin qoramta. Kun anaaf qormaata kun anaaf gufuudha waan ta'eef gufuu sana jalaa kaastee imala kee itti fufta malee gufuun na dha'e jettee dudduubatti deebi'uu hin dandeessu. Gufuun na dha'e jettee lubbuu keetirratti tarkaanfiin fudhattu waan ta'eef anaaf kun qallaadha gin waa yoo mamaayyuu keessa biyyaa isin yoo mamaayyuu Ganni dhugaa rabbi dhiifamalleedha baay'ee dhugaanu baay'een si taasisaa jechuudha dhugaa waa tokko kon dubbanne barganni dhugaa gobasiidhaati rabbi jeeknaanis. Anu isaan dubbachaa ture kaleessa mana ganniin ala bichaa miti keessa Amilee guddaa qabda dhugaa rabbi keessi kee jabina qabda dhugaa bexaam itti si yadannaqa ganniyyee waaqa maaliif seete goobasiidha beektaa kana maraan namni barate kuta leenca jechuun ikkoo kanaa bar dhugaa rabbi ganni foon ala kooti rabbi tokkoffaadha bakka nuuf jiraadhu immoo sii jirra. Amma namni akkamitti akka asaamaa afaan hin diddiga asaamaa afaan hin diddiga bara sigalee waan afaan hin afaan yooqisa. Asaamaa miti kaani nama keessa'u namaaf fakkeenyaan sigalee asaamaa miti asaamaan afaan hin nyaate afaan namaa diddiga ani asaamaa miti kan duraa duuba laaleen dubbadha si jammaru maaltu na dhibee waa'ee namaatis dubbadha kalli ballee abibitti ni jira. Dhiisi atamma hojii jalqabdee kana keessa baay'ee hojii keetti fufii ati bakka sin jedha inshaallah waan hunduun jijjiirama beekte. Ganni koo akkam jirta? Sirraa barnoota fudhannee jirra sila ta'eefu namoonni kamiiyyuu yaa akkuma jirutti indoon barumsa nu taate jechuudha. Inni biraa waan isin kanarraa barreeffamudha. Nama saqqila hangaraa haadhatee keessaa baatee jettee namanin maaliif jennaan lubbuu maaliif nama amanta anaaf tiijiin koo saayibummaan nun ibsunu obboleewwan isii galee. Obboleewwan jechuun hiriyyummaan ibsutu anaaf ishiin waa baay'ee bira waliin haasofni oolmaa baay'ee nama waliif oole keessa nama saasa afur wajjin haasofnu anaaf ishiin si galee namni akkanaatu baay'ee si dhaabe ani dogongortuu ta'a dogongortuudha nama annan dogongora biyya afaaraa. Ganni dhiisi bakka dhiisi darbee wanti sana deebiteen dhiisi saruu koo dhiisi shi ganni koo darbeerra deebiteen aseen bakka halfal. Dhiisi shi saruu koo dhiisi bakka dhiisi darbee natee bira darbe bakka cufi galmee kana ijoolleen hedduutu si jaalatu namoonni hedduu si jaalatu dhugaa rabbii maaliif afaan kee keessa amaa bahuu dhiisuu sun dhugaa baay'ee waan guddaadha beektee nama barate ta'uu kee ibsa maaliif iddoo tokkotti aaree
jechan taanii xifi deebisuu danda'a moo waa tokko hin deebisne dhugaa. Boochee callisteenna ta'eef isa saniyyuuti dhugaa ijoollee biratti fudhatama guddaa kan argate siin jedha. Dhiisii hojii keetti fufi baqa. Bakka ammaara weera beesin deebitanii gara biraa deebitanii maafi haasofsiistanii bakka dhiisa. Nde wanti darbi tokko deebitanii haasofsiistanii ammallee deebitanii wambari warri kaayiroo tashkarakkaraa jirra kinoo manni nu Ganni kee bakka keessana si dubbisa dhugaa rabbii abshir waan Ganni akkam jirtu ijoolleen as keessa jirtan hundi keessa lagadhatu. Ijoollee oduu waan dabare keessa deebitanii haasofsiisinaa dhugaa rabbii. Kanaas sun dabaree jira. Ganni akkam jirta anu Dubai dhufte be nagaa anu sin qaasine yaa rabbi ya bagaadha hojja keessatti akkam jirta meeti waa'ee jireenyaaf jiru haasa'ati dhiisii waqtaa oduu qaaqayeessan nama qaaqaaqalees arraafi akka guyyaana bakka sammuutti godhuu namaa isaan jiru bilbilli si jamar nagaa fuudha biraa baga nagaa taate anis biizii ture beektaa namni jahu yeroo mana kan keesseen haasa'uuf namni jahu yookiin daa'ima wajjin jira yookiin namoota Sina rabbiin laali gaafa gufuun qoreen wanni garaagaraa fuuldura namaa dhaabbatee akkanatti mul'ata namni garaa qulqulluu jechuudha. Dhuftanii tooyi akkasii jettanii ittiin kaasina. Kaleessa waan waliin dabarsan waan isaan walii ta'an isaantu beekaa dubbii ittiin kakaasina. Kan garaagaraatu beeku. Kana dhiisni waa'ee jiru jireenya haasawarraa bufumaan kaasina sayina bakka waa'ee Jajjabeessa micayyoo jajjabeessa halas jajjabeessa. Halas nagaa gargaara jajjabeessa gabaa qabdi gabaa fidaa fi namarratti sheer godhaa fi gabaan ishee akka sirriitti oo'uuf godhaa fi kana waan darbe fiddanii dhuftanii micayyoo mataa dhukkubsitan rabbiif jedhaatu haasa'uun dhugaadha waan isaanii kana gad hin kaasina. Rabbi fi ishii wal beeka kanas. Rabbi immoo bakka gaarii nama maallaqa kiisii ofii keessaa baasee too'ii nama gargaaraa dhufee boo'ee mimmaan xab godhee ana odoo ta'e mimmaan hin buusu dhugaa akkasitti mimmaan ofii xab gootee kan maallaqa ishii baastee ijoollee biyya galchaa turte kanaafuyyuu waan akkasii kana keessaa baatu mucayyoo jajjabeessa ganniyyee baga rabbiin fayyaa si godhee nagaan bakka gaarii boqonnaa.